Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The power of Kero Robotub is coming back. The power of Kero Oromo is coming back. The power of Abiy is destroyed. Is the killer. Is the dictator. So he's destroyed to the under the ground. Ya Allah, Tuhan berikat. Rabbiin danda'a jechuudha. Abiyyiin Rabbi aangootti hin deebisin akkuma jedhame. Oromoon eega addunyaa kanarratti uumame jarraa waggoota meeqa bilisummaa argachuuf dheebochaa ture jechuudha. Kanaafuu yoo dhiigni Oromoo gajjigee jiraate Rabbiin guddaan kaaliqni samii utubaa malee dhaabatechi teersi. Abiyyiin aangoo irratti hin deebisin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiin haqa Oromoo dhugaa Oromoo ga'e amma Rabbiin ifa nuuf haa baasu. Juwaaris hidhaa nuuf haa baasu. Umrii nuuf haa dheeressu jecha bakka jirtanii hundumti keessanuu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa warri mirgi keessan sarbame hunduu bakka gammaddan jechuun barbaada. Abiyyi aangoo irratti Rabbiin akka hin deebifne dhugaan Oromoo nuuf haa hawwatu. Rabbiin guddaan nuuf haa dhaga'u kadhaa keenya nurraa haqee baluu bakka jirtanii amantii keessaniin salaata keessan keessatti du'aayii kadhaa yeroo hunda jechuudha. Halkan leelii salaata keessan keessatti yeroo kamuu Rabbii keessan nuuf kadhaa. Nama tokkoof du'aayii yoo gootan maleekota 10tu du'aayii nuuf godha jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya du'aayii sirriitti godhuu qabna. Akkasi oduu akkana jettu dhagayeetiin har'a waa xiqqoon dubbadha jedhee isiniif gabee so waa xiqqoon dubbadha walaluun qabaa mataa kana keessaa eenyuufiin kenna garaa kootu na dhukkuba eenyuun narraa baasa laphee kootu na uwwaa eenyuufiin obsaa taha dubar kootu hidhaa jira kaa qabsaa'ota Oromoo meeqantamii lakkaamantu hidhaa jira kan mirga koonfalmadheen saba koo qabsaa'een aarsaa isaaniif ta'a. Akkasi Oromoota koo dubbachuuf natti hin tolle gammachuun qabu keessi koo madaadhaan dura gaaf chaanaalaa yuutuuba kana banadhu barnoota gargaraa diraamaalee waa hedduu isiniif qopheessa jedheetiin isiniif qopheessee gabbee jechuudha. So kanaaf inshaallah Rabbiin bilisummaan nu gammachiisee yeroo hunda akka wajji kulfinee tattabannu abdii Rabbii keenya irraa hin kunnu qabsoon Oromoo bilisummaan gujima tokko ifagaa inshaallah isiniin jira. Akkasi walaloo xiqqoo baacoo xiqqishuma isin seeqachiisuun oltu isiniif hime yeroo biraa ka walitti deemuutaa jechuudha isinitti dheeressu haasa'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu walaloo xiqqoo isiniif odeessa. Walaloon qabaa eessaa isinii jedhu walaloon qabaa onnee koo keessaa walaloon qabaa mataa koo keessa qaama qalbiin tiyya guutuun isin keessa akkaan isinirraa gad odeessu xiqqooma gurranaa fi hirkisa. Aniin kun qeerroo Oromooti. Qabsaa'aa Oromooti falmaa mirga dhala namaati. Sila qaata bilisoomee abbootii garaatu jira kan akka Taayyeeti. Taayyeen waa namaa miti banii jildeessati. Achumaan boohum jedhee waa nyaacha barbaacha makamee Abiyyitti angaasan tokkos masaanuma isaati waraabessa Zinaash isaan haa nyaatu Oromoo gananii.
akkasii Oromoo koo jajjabaadhaa. Yeroo gaarii gammachuun bilisummaan barnoota isiniif qopheessuuf dhiyaadhee fi akkasumas diraamaalee hojjechuuf yoomuu qophiidha. Yeroo biraa akka gammachuun walitti deebinu abdiin qabaa. Naaf jiraadhaa. Bakka jirtaniif du'aa godhaa. Qabsoon yoomuutti fufaa. Rabbi nu haa milkeessu. Jajjabaadhaa. Qeerroo fi Oromoon keenya yaa guddatan subscribe, like, share godhuun wal bira yaa dhaabbannu. Wajjin jirraa, waliif jirraa. Jiraadhaa. Qeerroof qarreen biyyaa hundumti keessanuu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.